Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya har'aaf sagantaa wallee fi wallistoota keessatti wallisaa tokko keessummaa goonee isiniif dhiyeessina. Wallisaan kun maqaa isaa ibsuun eegala. Qadir xaan maqaa abbaa keetiiti moo? Duba eenyu maqaan abbaa keetii? Qadir martuu gaaffii deebisaa kana nu wajjin godhuu keetiif durarratti si galatoomfachaa. Mee gaaffii deebisaa teenya maalirraa eegalla? Nutis bullegaa galata rabbiiti. Ati akkam jirta? Mee Qadir martuu yeroo baay'ee afaan garagaraatiin ni wallifta. Afaan kam fa'aadha dubbachuu dandeessa? Ingiliffaa? Come and talk to me. You better come and talk to me. Egaa Ingiliffaas dubbachuu ni dandeessa jechuudha. Mee hiikni isaa maal jechuudha? Hima kana afaan Hindiitti hoggaa hinnoo maal jedha? Qadir agarsiisaafis ta'e daawwiidhaaf biyyoota alaa keessa mee tan faadha deemtee jirta? Kan biraa ta'u? Nyaatarraa akkam jaalatta? Wallisaa Qadir martuu gara sirboottan keetitti deebina. Qadir martuu yeroo baay'ee sirba namaati wallisaa jedhama. Kun dhugaadha moo soba? Akka fakkeenyaatti hoggaa kaasan gaa sirba wallisaa Mustafaa Harawwee fa'aadha wallisaa jedhama. Mee sirba wallisaa Mustafaa Harawwee keessaa kan sirbitee beekta? Kan Abdullaa Ruusii ta'u? Kan Shamshaddiin Ookaa akkam joollisti? Kan Alishabboo ta'u? Egaa sirba wallistoota baay'ee kan wallistee jirtu kan Qadir Sayyidis itti fayyadamtee jirtaa jedhamu walaloo moo yeedaloo isaa fayyadamte? Walaloo Qadir Sayyid akkam jettee itti fayyadamte? Egaa Qadir martuu wallee qofaa miti manzuumaa keessaayis walaloo ni fudhataa jedhama. Mee manzuumaa Umar Alifaaraa keessaa maal fudhatte? Tan Raayyaa Abbaa Maccaa keessaa hoo? Raayis kan wallisaa Hindii beekamaa Shaarukaan wallisteeti jirta. Mee yoo Shaarukaan dhagee maaliif nu duraa walliftaa siin jee maal jettaan? Maal jechuudha? Garuu Qadir hoggaa sirba namaa walliftu maqaa isaaniitiis hin barreessitu yookaan hin galmeessitu maaliif? Mee takka gara jireenya dhuunfaa keetiitti as deebinaa. Hiriyaa teetan dura akkamitti ol barteen? San booda wal barattan garuu eenyutu dura gaaffii jaalalaa dhiyeesseef? Achi boodoo? Duba san booda eenyutu si barsiise?
gara hojii teetitti achi deebina. Albama kee haare yoom gallakkisuuf yaadde? Kadir martuu yeroo ammaan tana maal irratti argama? Ande muda finde masee bira fagaade yerraa. Proses yookaan adeemsa irra jirta jechuudha. Gamam deemta? Gama Ameerikaa. Wagaa biyyarraa fagaachuuf deemta yoo dhaamsa qabaatte? Tamisiin? Hai, Mahabuubaa. Taanoogaa tan isii duraa san eenyu maqaan isii? Isii foo maal dhaamsa dhaamta? Siitu gane jechuudha. Duba maaliif gante? Egaa wallisaa Kadir Martuu sababa ati ganteen gaa yeroo ammaan tana addaan baatanii jirtanii addaan boo keessaniif maaltu si dhaga'ama? Duba sheenoo ta'e akkamitti isheef ibsite? Hoggoggi hireedhaati akka hin yaadneen nama qunnamaa garuu amma biyya tam jirti? Ati hoo eessa jirta? Kadir maayii irratti maaliin gargar baana?